Oromoo miidiyaa kanarra jiru miqqanyaa mortuu falfaltuun enaaftun addunyaa kanarra jiru Oromoo miidiyaa kanarra jirutu miqqanyaan Oromoo miidiyaa kanarra jiru mortuu du'a namaatitti tan gammaddu namni bareedee hoo mul'ate hin naafti yoo maallaqa argatan hin naafti niitii bareedduu hoo fuudhan hin naafti si balleessuuf deemu goota ofii arrabsiti amantii ofii walii xiqqeessiti gosa walii xiqqeessiti gadi galoo wallaaltuun doofani anakka Oromoo miidiyaa kanarraa hin jiru jechaan abbo sochiin lafaa sun ka'ee ta'u osoo rabbi addunyaa kanarraa isin fixe addunyaa kanarraa moraan akka Oromoo miidiyaa kanaa hin jiru jechaan eessatti argitan ijoollee kana intala kana dhugaa baasuuf osoo hin taane itti inaaftanii jechaan miqqanyaa maa kanatti bareeddee isa waliin akkasitti wal jaalatteetu jiraatti jettaniiti malee keessattuu dubartoonni inaaffaa akkasii qabdu malee dhugaa ishii baasuuf miti. Osoo namummaan isinitti dhagahame oromummaan osoo isinitti dhagahame odeeffannoo yoo qabaattan fuutanii too qaama seeratiin kennitu jechaadha qaama seeratiif kennitu. Isin garuu akka waan bira jirtanii wayiitti eebeenutu akkana godhe inni naaftani mortuuwwan maali uummanni akkana isaanitti gadi yaa'e bira jirtu yoo mucaan kun ishii miidhu bira jirtu argitanii jirtu isini rabbi moo maalidha ragaa fidaamee ragaa fida raguma tokko fida maali miqqanyaan akkana inaaftuun doofan akka Oromoo miidiyaa kanaa hin jiru abboo rabbi bakakkaa daa'ima keessan waliin maatii keessan waliin bakakkaa biyya hin jirre addunyaarra hin jirre rabbi isinitti gadaadhiisu ibidda isinitti gadaadhiisu ani Oromoon akkanatti uffatee bareedetoo akkanatti yoo wal jaalatan na gammachiisa garuu intala kana dhabuu keenyatti baay'ee tokkoon gadde dhugaan intala kana hin baati eenyutu akka shii godhe ni baati dhugaan intala kana achiin hinafuu jechaan maatii kanas araarsinaa jechaan warra mortoota miqqanyaa mana faannoo deemtanii to Oromoo hamattan isin diina uummata Oromooti. አንዱ ዓለም ቀነኒን ገደለ ብላችሁ ቪዲዮ ብትሰሩት እናንተ የቆሸሸና የድቃላ ልጆች ናችሁ ታስታውቃላችሁ። በፊትም ኦሮሞ ስለምትጠላችሁት ይሄ ወጣት ከመሬት ስለተነሳ እንደ አጫሉ ጭንቅላታችን ላይ ይጫወታል በሚላችሁት ስለፈራችሁት ስም አገኛችሁን ብለን ልታስቆሽሹ አሁን በዚህ ክፍተት እየተጠቀማችሁት ያሉት ነው እንጂ ልክ ለልጅቷን ቆማችሁ አይደለም። ልጅቷም ኦሮሞ ናት፣ አንዱ ዓለም ነው ኦሮሞ ናት። እናውራም የሚወያይም ሀቅ የሚያወጣው ኦሮሞ ውጭ እናንተን አይመለከትም። ውጣ እጅ አንሳ። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከዚህ ጉዳይ ውስጥ እጅን አንሳ። ምን በቃ ጭራሽ ልጁ የአባ ገዳ ልጅ ነው። አየ እናንተ በፊትም ኦሮሞ ስለምጠላችሁት የኦሮሞ ልጅ ከመሬት ተነሳና አደገ ስትሉ ጭንቅላታችን መምታት የእናንተ ስራ ናችሁ። ስለዚህ አቁሙ ይሄን ነገር። ካለ ኦሮሞ ውጪ አንተ ዱረና ጫሉዋይ ኢንተርቪው ሰናር ዜነብ ይፈመሰ ጉዳው ዲኒ አፋን ከደማን ቀበ ሀጫሉን ዶ እንጀዲ ጀቻ ከነስራኒ ጓጫሉ ገረ ወራይ ገመጨት ኤጄሎ ደገፈቱ ካሳ አፋን ፎቶ ኢትህም በሬፍ እንጀዲ ሃተ ኡመለ ነማ ዮኒኒ ብሪ ሪያለ ብየ ከና ብሪ አማ ከናን እስኒ ከና ነምና ጀሱ ደንደሰ ጅርቱ ጀዲ ከነ ቶኮ ጀላ ቀበዳ ለማን ሞማን ማል ጀዲ ቤቱ ጋፈኒ ዱ ያና ጠጀሴ ነማ ጀዲ ዩ ደገሰኒ ቱተ ያ hundi keessanii jechaadha. Har'a immoo haqa isa kami mucaa isa kana tokkituu kana tafee yoo hin aqoontiyeettu ta'e sirba inni sirbe sanarratti baay'ee qeeqaa bahanii beektu miti. Sirba naanni sirbe mucaan amma inni itti haadha manaa ajjeese jedhamu. Jara yoo ta'e warra ciisanii bulaa hin jirredha. Warra Oromoodhaaf keessattuu ijoo Oromootiif ciisaa hin bulledha. Inni ijoolleen keenya fok jettee Amaara jala kaatu maalidha? kanuma bichitti gaafadha. Suuraan kun immoo jettuun eessaa akka dhufe jara harkaa dhufe yoo hin beektu ta'e suuraan amma gadhiifame kun intala Amaaraa gadi gadhiise. Jarroonte intala dhaggeeffadhaa suurri haadha manaa hanjaalam kaballaadha jedhanii fidan kun hoggaa sadii dura diraamaa hojjatte feesbuuka ishee gashiin boqottee qollofan malee jala gadi bu'aa dhumarra hin argitu. Dhugaa rabbii suudhaa akka biraafatti hojjatte kukkufaa akka nama machaatitti isarraa iskiriit godhanii haddaan harkisanii fidan. Ijoo maarra injira feesbuuka utuma wayiiti walloluun injira maanni abbaan mana nama reebnee dhiira miti utuma reebeeyyu utuma rukutee utuma kabaleeyyu ishuu nama jedha. Kun kan isheen duute jechaa jirru malee kan kabalamte namni jedhee jira. Jarumadha kan ajjeese namni ormaan tokko hin jiru.
Injeruma tajaajiltee holola sobaamoo gubbaatti naannessanii ganaa mucaan sunillee akkuma caalutti galaafachuudhaaf isan ajandaa jarri baasan qosiin akka kunuunsa oolan kun ifaa jala yaatee acaqaanii yooni maanya jettee harka rukutti diqaaltan hollaa Jara dubbii isaanii fuudhinaati dhiyeessaa akka jarri fidan akkasitti inni xajjeese ontii faanaa fidanii masrajaa faana nuufaa fidan kana jedhaati gaafadhaa isiniin jedhaa galatoomaa xiqqoo gammachuu arsii kan jettu jechuudha. Gammachuu arsii kan jettu suura kan gadi galabbate anaa miti bufoo haadha malabbaa fiduu barbaadde maltu rakkoo keessa nagalcha. Ati xabaqaa amaaratiin liggaadha. Malabbaa keessi waame as keessa maaltu si buuse manciiftuu namni tokko otoo arrabsine osoo lama arrabsine yoonii maanyaan xabaqaa si bitate buku. Rakkoo maalii keessa na buusta? rakkoo keessa jiraatu. Si warri kutaa kana waan tartanii duraa gagabbaneet irratti waan sin godhe beektu bukoo waan haadhara maqaa jijjiirratee dhufee qammanni na beeku jedhee samtu. Dhiisii ammaa Insoo buqqoomteetu maqaa afaan Oromoo bartee tokkos godhataa jirti. Ijoollee Oromoo miti. Ittiin aariinaasi. Diqaalaa haadhara. Rakkoo sirratti dhufa safuu saba argitee as keessa manyaqa. Bukoo. Malabbaa kee bidda koo fidi waan fidde. hundumaa akkasumatti dhaga'ama. Dhugaa rabbii dhugaadhaaf maal ishee arrabsu amma qimamii kan buskuutii haadha ishee maal ishee amma kana maal ishee jibbu amma irraachi qimamitti ibsitti raachuutti ko yeroo baay'ee most of the time. Akkasin jedha sammuun kun. Ani baay'ee mana of jaalladha. Baay'ee amma ijoolleen baay'ee bareeduun fa'aa Jamilaan illee modereetoriin koonduutti isaanii raachuu koo fuudhii firaqaa allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqaa bakka ajaan baay'atu bakka tortoraa firaqaa allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqaa maali nama baay'atu an arrabsiifamasi beektanii si mucaa wayii hin gadda. Raachuu akkamittan feemasii taanaan jennaan naasaan siistee deddeebisee na gaafannaan bakka viidiyoodhaan beetii raachuu zaraxxate raachuu arrabsii bakka guyyuma nama baay'ee feemasii ta'e na arrabse dhugaa rabbii isin nama meeqa beektumii nama na arrabse feemasii ta'e nama baay'ee hin beektanii. Nama na arrabsee feemasii ta'e nama baay'ee hin beektanii. Waaqayyoo gaafa baay'ee si guddisuu bara maal si godha seeta. Namoonni si arrabsanillee biddeen itti nyaatu. Yeroo waaqayyoo baay'ee si jaalatuuf yeroo waaqayyoo baay'ee si kabaju namoonni si arrabsanii biddeen itti nyaatu. Akkas si godha bakka. Waaqayyoo kan eebba gaafa si godhu namoonni taanii si arrabsanii namoonni taanii waa'ee kee haasaanii biddeen nyaatu. Dhugaadhaan. Namni kan arrabsamuu jira. Ani immoo nama arrabsamuu qabu immoo miskiina hoolaadha nama. Natti bambaasee gaafii. Mati.
Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya koo kan jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhe isiniif dhiyaadhe hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Egaa kaleessarraa eegalee suuraa Qananii Addunyaa suuraa fuul'ishee sababa hin beekamneen miidiyaa kanarratti nama hin beekamneen baheetiin warroonni Amaaraatillee akkasumas ijoolleen Oromootillee fudhattee kan hundaalama ittiin qeeqaa jiran akkasumas immoo du'aa ishee irratti sababa adda addaatiin dhugaa ishee balleessuudhaaf namoonni dhuunfaadhaan dhimma walirraa qabanis kana sababeeffachuudhaan kan garagaraa wal arrabsan ta'uun isaa miidiyaa kana irratti mul'achaati kan jiru. Egaa wanni hundaa murteessuudhaaf hin jarjarinaadha, dhaggeeffachuudhaaf tattaafadhaa malee murteessuudhaaf hin jarjarinaadha. Dhugaan guyyaa baate ni baate, dhugaan dhugaadha. Egaa isin amma jechuudha warri Amaaraa keessattuu jechuudha ijoollee Oromoo artistiin Oromoo akka guddatuun barbaadanii kuni beekamaadha. Osoo isaan asiin qeeqanillee ijoolleen Oromootillee dhaqxanii Oromoo dhugaa ishee baasuudhaaf kan furmaata barbaaduu qabdan, dhugaa ishee baasuudhaaf kan barbaaduu qabdan garuu namarratti duuluudhaan beekamtanii. Egaa tokkoffaa jechuudha ani akka yaada kiyyaatitti akka nama dhuunfaa tokkootitti jechuudha. Eeguma jechuudha isatu ajjeese warri jettan eega inni ajjeesee poolisiin qabamee poolisiin cheekii ta'eeti kan aduu awwaalcha isheetti irratti argamee boo'ee namni yakka hanganaa qabu tokko akkamitti awwaalcha sanarratti mul'achuudha danda'e. Kunillee xiqqoo gaaffii isinitti ta'uu haa danda'u. Osoo namni kun dhibba keessaa dhibba shakkamaa ta'ee wanti tokko harka isaatirra jiraatee wanni tokko ragaan hospitaalaa akka inni ajjeese beekame akkamitti manni murtii bu'aa sanarratti akka dhiyaatu affeerraa isaaf taasisa. Kanallee dursinee beekuu qabna. Waan tokko murteessuudhaaf dura yaaduun kallattii tokkoon qofa murteessuu osoo hin ta'in kallattii adda addaatiin yaaduun nu barbaachisa. Kanaafuu ammallee dhugaa isheetillee Waaqayyoon haa baasu, nabsee ishee kan Rabbiititti haa maaru, mirga qulqullootaa ishee haa oolchu jechuun jaaladha. Maatii fi firoottan isheetiif jajjabina hawwa. Egaa obboleessa keenya immoo dhugaa Rabbii Qananii kan takka duute wayyaa inni kan lama du'e kana boodatti nama baay'ee miidhame lapheen cabdee du'a takka du'e du'a lammaffaa du'aa jirudha. Kanaaf isallee dhugaa isaa hin baasanii dhugaan hundaatu haa ba'u. Garuu hanga dhugaa qabatamaa tokko irratti argitanitti ijoolleen Oromoo kun jechuudha murteessu waan tokko murteessuudha dhimma dhuunfaa keessanitti kallattii ittiin barbaadanii wal arrabsitan yoo barbaadan akkasumatti ajandaa wal godhaa wal arrabsaa malee kanaanillee sababa godhattanii wal arrabsinaa isiniin jechuu barbaadetananii iddoon dogongoritti dhiifama isiniin jechaa viidiyoon irraa qopheesse isiniif dhiyaadhe asuma irratti xumuraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti haala kan gaarii isiniin jechuun jaaladha. Turtii gaarii.